Baay'ee Leverkusen bara 1920 magaalaa Leverkusenitti hojjettoota dhaabbata qorichaa Bayer jaamuun hundeeffame. Kilabichi erga hundeeffamee waggoota 120 lakkoofsisuus seenaa isaa keessatti takkaa shaampiyoonii Bundesliigaa Jarman ta'een beekamu. Bara 2022 garuu nama kilabichaaf seenaa haaraa galmeessisuudhaaf uumame tokkotu leenjisaa kilabichaa ta'ee gara Leverkusen dhufe. Innis taphataa Liverpool, Real Madrid fi Bayern Munich duraanii leenjisaa dargaggeessaa ammaa kilabichaa Xavi Alonsoodhaati. Xavi Alonso leenjistoota ciccimoo akka Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Rafael Benitez fi Jose Mourinho jalatti guddate. Hunda isaanii irraa garuu immoo waan barate qabam. Tooftaan tapha isaa kubbaa to'atanii garee morkataa isaanii hifachiisuu fi dadhabsiisuun qaawwa uumanii itti fayyadamuudha. Gama biraatiin dadhabinni Bayern Munich bara kana agarsiisaa ture akka cimina Bayer Leverkuseniif sababa ta'etti namoonni hubatan jiraatanis garuu ifitti amanamummaa gareen Xavi Alonso bara kana agarsiisaa jiru kaaduun hin danda'amu. Xavi Alonso tapha biyya keessaa fi ardii Awurooppaa irratti taphattoota isaanii faraqaan fayyadamuu dabalatee tooftaan tapha isaan hordofan kan taphattoonni hojiirra oolchuuf itti rakkanne ta'uun milkaa'ina ajaa'ibaa gonfatan kanaaf sababa ta'uu akkanollee kan dubbatanis tokko lama miti. Kilabii bara dorgommii dabre sadarkaa 17ffaa irra ture kan qeebale Xavi Alonso baran immoo raajii hojjechuudhaan deeggartoota kilabichaatiif kennaa caalu waancaa Bundesliigaa Jarman gumaacheeti. Demi saglaffaa Bundesliigaa Jarman istaadiyeemii isaa Bayer Areenaa kan daawwattoota 30,000 keessummeessuu danda'utti kaleessa Werder Bremen waliin kan taphate Bayer Leverkusen goolii 5 fi duwwaatti tapha kana injifachuu hordofee qabxii isaa gara 79tti ol guddisuudhaan taphni 5 osoo hafuu fi imala waggaa 120 waancaa malee imalaa ture kaleessa goolabuudhaan yeroo jalqabaatiif shaampiyoonaa Bundesliigaa Jarman bara 2023-24 ta'uu mirkaneeffateeti jira. Tapha kanaan dura deeggartoonni kilabichaa hidhannoo ispoortii kilabichaa halluu gurraachaa fi diimaa uffatan kanneen 10,000 ol ta'an yeroo taphattoonni isaanii gara istaadiyeemii seenan simachuudhaaf dhufan daandii Bismarck gara istaadiyeemii Bayer Areenaatti nama geessu maqaa leenjisaa isaanii Xavi Alonsootiin moggaasanii turan. Dhimma kanaan wal qabatee manni maree magaalaa Leverkusen goota maqaa kilabichaa ol qabee jechuudhaan daandii gara istaadiyeemii Bayer Areenaa geessu maqaa Xavi Alonsootiin moggaaseeti jira. Injifannoon Bayer Leverkusen kaleessa galmeesse waggoota 10 kan dabran liigicha gonfatee kan olaantummaan irraa dhawwaaqaa ture Bayer Munich kaleessa goolabameeti jira. Bayer Leverkusenii fi Xavi Alonsoon immoo yeroo jalqabaateef waancaa Bundesliigaa Jarman fudhachuu mirkaneeffatanii jiran. Barana Xavi Alonso jalatti yeroo ajaa'ibaa dabarsaa kan jiru Bayer Leverkusen Bundesliigaa Jarman malees dorgommii Yuurooppiyaa liigii irratti kan hirmaataa jiru yoo ta'u tapha nusa xumuraatiin West Ham United 2-2 mo'atee carraa marsaa itti aanutti dabruusaa bal'ifachuun ni yaadatama. Barana dorgommii hundaan taphoota 43 irratti kan hin mo'amin Bayer Leverkusen
Bundesliga Jarman bara kanaatiin immoo taphoota 29 taphatee 25 injifachuudhaan 4 immoo qixaan xumure. Adeemsa kana keessatti Bundesliga Jarman irratti goliiwwan 74 lakkoofsisuudhaan golii 19 qofa keessummeesse. Waggoota 10 walitti aansee Bundesliga Jarman kana injifachuun olaantummaa isaa agarsiisaa kan ture. Bayern Munich immoo qabxii 16 Bayer Leverkusen duuba'anii sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu waan ta'eef kana booda waancaa 12ffaa walitti aansee injifachuu isaa manaamateeti jira. Olaantummaa warri Baavaariyaanotaa Bundesliga Jarman irratti agarsiisaa turanis abshaalummaa Xavi Alonsootii fi gootummaa taphattoota Bayer Leverkuseniin goolabameeti jira.